beso mata kamera dhaabatte Phaawulos ergama rabbiiti jetti. Madaalli kan kee maali? Ergama isaa fuutee erga isaa keessa kana barsiiseette madaala tokko maletti Phaawulosiin ergama gooteetiin kaate moo? Macaafni kan kee madaala hin qabu madaala nabiyyiin tokko yookaan ammoo ergama jedhamee beekamu tokko ittiin beekamu. Tayyib kana lammaffaa. Kan biraadha ammoo jidduu kan keetiif si ati fakkeenyaatti kiristaanummaa barsiifta Phaawulos kiristaanummaa barsiisa siifisa jidduu maal garaagarummaan jedha. Amma sammuu Yesuus Kiristoos wagguu dubbatu kanarratti Yesuus deebisee ani isinitti meedha isin immoo hin amantan hojiin ani maqaa abbaa kootiitiin hojjedhu hundinuu anaaf dhugaa hin ba'u jedha. Kun ammoo Yohaannis meeqarra jira? Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irra jira. Hojiin ani maqaa abbaa kootiitiin hojjedhu anaaf dhugaa hin ba'u jechuun hojii wayiidhaa akka Rabbi itti kenne qaba jechuudha. Ka dhugaa isaaf ba'u. Nam kan biraadha ammoo asi kana Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 16 irratti ija waa'ee raajota sobduudhaa dubbatee jechuudha. Yesuus Kiristoos raajota sobduu irraa of eeggadhaa jedhee isaan hoolaa fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessanii dhufu keessa isaaniitiin garuu yayyii butataniidha jedhe. Raroo hoolaa uffatanii jechuun barattoota Yesuus fakkaatanii jechuudha. Barattoota Yesuus fakkaatanii dhufuu jechuudha. Hoolaa jechuun beektaniimi. Barattoota Yesuus hoolaa jedhama. Raroo hoolaa uffatanii jechuun barattoota Yesuus fakkaatanii warra dhufan warra akkasii sanirraa eeggadhaa jedha Yesuus Kiristoos. Inni ija hojii isaaniitti isaan beektu ija wayinii baalaan waraantetti harbuus kasorruutti ciruun dandeessure jedha hin dandeessan jechuudha. Kanaafuu ammas hojii isaatiin illee nama nabiyyi tokko beekuu dandeessan jechuudha. Kan biraadha ammoo seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 20 irraa yookaan dubbifne raajiin waan dubbachuudhaaf isin abboomin dubbii tokko maqaa kootii waan dubbatu kan fakkeessu yookiin maqaa waaqayyoolee warra kaanittiin kan dubbatu haa ajjeefamu jedhe Waaqayyo. Tokko faaresa kana ajjeefamu jedhe murtiin kun tokko isin ammoo garaa keessanitti dubbii isa Waaqayyo hin dubbatin sana attamitti beekuu dandeenya yoo jettan raajiin tokko maqaa Waaqayyootiin erga dubbatee booddee dubbichi yoo raawwatamu yookiis dhugaa ta'uu dhabaate dubbichi isa Waaqayyo hin dubbatiniidha jedha. Dubbichi amma asitti wanni tokko wanni gad dhaabatan maalidha? Namtichi sun waa sadii amma sikka kenna. Tokko faadha hojii ragaa isaa boo qabaachuu qaba. Lammafaadha ammoo hojii gaarii yookaan ammoo barsiisa gaarii dabarsuudha qaba. Sadaffaadha ammoo raajii dubbate wayiidhaa yoo qabaate namtichi sun mirkanaa'uu qaba raajiin dubbate sun jechuudha. Yoo raajiin sun hin dubbatin ammoo namtichi sun kijibaadha. Bu'uura kanneen sadii irra dhaabbannee itti ceenu.